ተረጋጊ ሰጥሻለሁ ስጠኝ በቃ እጅና ዘርጊ እኔ ሾፈርቼ መስሎሽ እንደዚህ ጋር ሴት ብዬ ትቼሽ እኮ ሴት የሚከበርበት ሀገር እኮ ነው ያለ ነው ይሄን አታውቅም እንዴ ሚሞሪ ስታመጪ ትጅብ ዛከራ አያገባኝም ትጅብ ዛከራ ልንዳ ትጅብ ዛከራ ማፍሽ ያፈንድም ማፍሽ እንዳ ዛከራ ማፍሽ egaan akkuma jalqaba viidiyoo koorratti argitanitti egaa salaam kaleessa akkuma argine viidiyoo saayidoo viidiyoo bicoo jalqaba ragalcheetti nin jira egaa salaam kanaan durumayyuu sodaachatin ture isuma dhugaa dubbachuudhaaf ani achi deemte raawwatte ndamani marmaraa gaafa dhiigni fuudhamee maal jedhu tarii isa gargar fuutee yookiin immoo akka inni kun dhiiga saayidootiin tokko ta'u goosisti laata yookiin immoo marmaricha originaalii dhiiga originaalii ilaalame sana dhoksitee raawwattee waan biraa argisiisti laata akka carraa ta'e kanan jedhu yaadatiin ture jechuudha. Salaamii durumayyuu namanneen isuma dhugaa dubbachuudhaaf namanneen gaafa isheen achi deemteedhaani baqqaan jedhe dhumatteen jedhe gaafuma sana jechuudha. garuu seedoon iyyuu malatee raawwateet ofii isaatii deemee sumayyaan illee ani seedoodha yooman deemi jedheeni maaliif deeme kan jettu baay'ee tokko lolaatii turte dubbataatii turte so haa ta'u malee wayyuu seedoon amma kaa waan jajjabata kafteetii jira akkuma arginetti jechuudha waraqaa eenyummaa ishee paaspoora ishee fudhatee ture jechuudha boorsaa ishee keessaa hiriyaadhuma sumayyaati jechuudha intalli isheen sunis Hawaa jedhamti miti hawaa jedhamti natti fakkaata hawaa itti dawwalchiisee hawaan akka ishee waamtu bakka inni jiru sanatti jechuudha hawaa wajjin dura walii galee hawaa ishee itti dawwalchiisee hawaan akka salaamin waamtu taasisee egaa hawaan achi keessa waan jiraattu fi salaamin immoo itti yaadne jechuudha gonkumaa seedoo wajjin walitti dhufte hawaan jedhee waan yaaddee itti fakkaatu osoo yaaddee hin dhuftuu turte egaa gaafa isheen dhufteetu jedhu ginnooshin dhufaatirra geessu ni jala achi siqee gara tokko dhaabatee gaafa isaan nagaa walitti jedhanii dhufee kachidhee biratti argame jechuudha so hedduu takka danagatte jechuudha akkuma arginetti hedduu tokko naate gaafa seeduun argitu baay'ee tokko naate jechuudha innaa sana booda akkuma mala godhee ani wajjin naasaa mana jedhee boorsaa ishee irraa fudhatee boorsaa ishee keessaa waraqaa eenyummaa ishee akkuma jirutti hundasaa keessa baasee fudhatee jechuudha sana booda baay'ee tokko caffaraa lola turte jechuudha kanuma dhagaa ta'ee akkanatti sirraa fudhadhunatu beekaa maal jettee itti caffarte jechuudha akkuma maleedha keessa sana booda poolisii wayii qabdee itti fiddee yaa daandiidhumarra warra jiran natti fakkaata seedoonis immoo dursa jala qopheeffateetii jira sababni inni waraqaa kana isheerraa fudhachuu danda'e yookiin immoo paaspoortii isheerraa fudhachuu danda'e maalidha wantitti gaafa cidha ayyuu fi cidha isaa ishee fudhatte meemoorii sanaaf jechuudha meemoorii sana waan fudhatteef meemoorii sana naafidiiti siif hin deebisaadha kan inni jechaan jiru yoommoo meemoorii sana naaf hin fiddu taate akka biyyatti sana keessatti haftu egaa paaspoortii malee biyya keessaa bahuun hin dandahamu yoo garaa bahaaratiin deemte jechuudha maleedha so kanaaf iyyuu irraa fuudhee akka isheedhaaf hin deebisinidha jechuudha akka viidiyoo hangadhumaatitti ilaallisee ture na gaafa ishiin poolisii tokkotti fiddu inni immoo poolisoota sadi immoo afur qacceedhanii dhufanii irratti bu'anii jechuudha so rakkinni keessaa maali jedhanii gaafa gaafatanitti waraqaa wanta naanii irratti yaadannoo kaawwadhu na jalaa fudhattee meemoorii kan koo jedheetoo himate meemoorichi iccitii jajjabduudhaaf keessaa qaba kanaaf iyyuu na jalaa hatti jedheeni Endoom ga mana sirreessaa haa deemtu jedhamee ishiin immoo hin deemu jettee raawwattee diddee poolisiin ishiin fidattellee akka ogguma sana achi ari'atamu see taasise ishiin achumatti haftee sana booda bakka nan fidaadhani jechuudha kan ishiin ergasii poolisoonni illee gargar deemanii ishiinis homaa hin taane innis homaa gara mana hidhaas hin deemne achiin waliigalteen isaanii maanni aga ammaatitti waraqaa ishee yookiin immoo waraqaa eenyummaa ishee yookiin paaspoortii ishee akka aga ammaatitti isheedhaaf hin deebi'inidha jechuudha seedoodhaan bira jira akkamitti ree wanni kun isheedhaaf deebi'uu kan danda'u gaafa meemooriin guyyaa cidha ayyuu fi saayidoo bade sun deebi'ee saayidoodhaaf kennamudha jechuudha waraqaan ishee sun hanga sanatti saayidoo harka taa'a hanga sanatti ishiinis maal taati biyyattiin sana keessa teessii jechuudha achi ba'uu hin dandeessu achuma keessa teessee jechuudha jireenyi ishiin itti jiraattu biyya sanatti maalinni
haala jiraatota seeraan alaati jechuudha. Maaliifin waraqaa qabdu waan ta'eef paaspoora harkaa qabdu waan ta'eef jechuudha. So akkasittiin jechuudha kan isheen jiraattu. Namni nama balleessuuf deemu tokko namni nama miidhuuf deemu tokko hin miidhama. Osoo waan deemuuf sana hin milkaa'in ofiifillee miidhama jechuudha. Ofiifillee rakkoo cimaa keessa gala. Ofiifillee waan hin taane irra bu'aa jechuudha. So kanaafiyyuu salaamin gaafuma manaa baatee deemtuyyuu waan gaarii gochuudhaaf hin deemu. Osoo waan gaarii gochuudhaaf deemtee mudannoon kun ishee hin mudatu, rakkinni kun ishee hin qunnamu ture jechuudha. Jalqabarraa kaastee akka Saayidoo fi Sumayyaan walitti araaraman tasumayyuu hin barbaadu jechuudha. Namoonni baay'een itti dubbataatii turan dhageessaniitu namoonni gurguddaan isitti dubbataatii turan jechuudha. So kanaafiyyuu gochi ishiin agaa kaleessarraa jalqabdee agaa irraatti hojjetaatii jirtu waan Sumayyaa fi Saayidoo walitti fiduu osoo hin taane waan Sumayyaa fi Saayidoo walirraa gargar fageessudha jechuudha. Isin galte so amma miimoorii sana keessa wanti baay'een jiraachuu danda'a isin gala. Miimoorii suni kan cidhaa bicha ta'uu dhiisuu danda'a. Tarii Saayidoo miimoorii isaa fuudhee kennuufii danda'a jira kanatti. Kaameroota sana keessa miimoorii mataa isaatti galchuu danda'a. Miimoorii mataa isaatii kana keessa immoo wanti baay'een jiraachuu danda'a. Isin gala. Waa hedduutu jira. Maaliif miimoorii kana fuudhamuun akka barbaachiseeyyuu durumayyuu namoonni baay'een keenya dubbataatii turre, namoonni baay'een keenya iyyaatii turre, iyyi keenya immoo dhuma isaarratti ija argatee natti fakkaata gaafan ilaalu. Kanaafiyyuu immoo achi deemuun ishiitiyyuu waan kana sirreessuudhaaf osoo hin taane intalittii sana gara dabarsuudhaafi. Intalittii sana fuutee gara biraatti dabarsuufi. Intalittii dhumayyuu karaarraa maquudhaafi bakka kan ishiin gochaatii jirtu malee mucaa kana marammarsiistee waan dhugaa jirtu baasuu barbaaddee miti jechuudha. Isin galte. So kanaafiyyuu wanti ishiin deemtee fi waan baay'ee cimaadha jechuudha. Haa ta'u malee immoo qabamtee jirti. Amma dhattee miimoorii sana fidduttis waraqaan ishii kunis hin kennamuufi walumaa gadillee asiif achi deddeemuudhaan mana yaalaa dhaquudha. Mucaa kana yoo hin marammarsiisa jettee mana yaalaa deemuudhaaf waraqaa eenyummaa ishiitti ishee gaafata. Waraqaa eenyummaa hin qabdu taanaan immoo bakka tokkotti asiif achi warraaquu hin dandeessu. Bakkuma jirtu sana yoo teesse yoo bakka tokko qubatte bakkuma qubatte sana teessa malee baatee asiif achi deddeemuu hin dandeessu jechuudha. Akka seeraan alaatitti jiraatta kan of harkaa homaa hin qabdu waan ta'eef jechuudha. So kanaafiyyuu baay'ee rakkoo cimaa keessadha jechuudha. Kan isheen seenteetii jirtu maaliifin osoo karaa haqaatiin karaa dhugaatiin osoo deemtee jiraatte kun hundinuu ishee muudatu hin jiraane akka kan kanaafiyyu jechuudha waan baay'ee tokko nama dhibudha na lamaan nyaam waan nageenya isaaniif buusu hunda isaaniitiifu anna ayyuunti yallee kunoo asii ifa taa'ee eegaa jirti warqii anna silkiin irratti dawwalameetii ture akkasisiniin jedhaa ishee warqii ishee eeggataa jirti egaa kanaafiyyuu nagaadhaan Saayidoos rabbii gara kanatti isaa deebisuu isaa milkeessu waan deemeefi Sumayyaanis immoo dhugaa ishee bartee amma ka Sumayyaan immoo ganaa dubbii haaraa fiddi natti fakkaata sababni isaa maa inni achitti kaakuni ishee dhab jettee raawwattee deemte intalittiini achitti qabamteetiitti waan ta'eefi kanaafiyyuu amma tokko Sumayyaan gaafii cimaa keessaa yookiin immoo ganaa dubbii aches waan kaasaa jirtu natti fakkaata soo rabbi nageenya isaaniif haa buusu mee karaa dhuma itti walitti isaan dhufanii ilmoo isaanii waliin guddifatanii yookiin immoo waan dhugaa tokko irratti walitti isaan deebi'anii yookiin dhugaan isaatis baatee ishiinis waan barbaaddu sana dhageesse rabbi nagaadhaan osoo ijoollee kanaafis jedhee isaanumaafuu jedhee rabbi walitti isaan deebisee akkasin jedhaa jidduu isaanii kan deemtu rabbi jidduu isaaniitti haa kaasu nagaadhaan rabbi walitti isaan haa deebisu hin jedhaa. Me anga wanti birata deebi'ee nu dhufatti teenyatuma eenna tortiin keessaa naanuma waliin haa ta'an isin hin jira namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aadha warri maatii kiyya taatanii jirtan immoo like share gochuun na jajjabeessaa kan hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma bye bye.